Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata during kia kata, wallahi ka jalan raga ka baja. Wallahi jalan raga kafin ka Wai mama titi kana kasi tu kasum berpada silang orang itu kue wanisa ujinisa garis teh hantus teh rabbi maholini wallahi itu kana mani baik bisa kegaran nama namni kalian saat ini jalan sejalan jadi setiap Dewi aku senyap malah kata wallahi nah kalle wallahi jalan mana boy kakaliasa lutia jurutia simale jaracun dandau atinaf ijakot jurutia uka simale jaracun dandau sagale karke giyat kullu sonna kine olu hindandau wajh kafa jalan sabtiya oso atu jira yate oso atu lakin timijau yate lakin olina saya baredu ko mal kara jawab takkanat bari atina wa marakot sinar kaccu kawala sarkatun kawa malu tujuan oleh nasi. Afan jalan nasi. Imbet tahun kehisan. Namni tu yo setiap berbada. Mal jaya kan setiap. Hasa jalan pun dikena himbena. Gafa wanne kaki. Silan berarti wallahi. Kuat amat garan kene. Garan nutak jalan jibbin garu dalam hantura mati dir sapasani dir tundi jalan jara gari kandu bertina komplit fitilan kana fit kunos kani gajjilai lukasi kana samusi nungati si olin jarati si kawajice ali si kawajice olin jarati akaga fajalana natiyati akaga fasiyar jufitiyati lukutiya jirutiya ha masa kawar gafat kiyati gafat jadi kawal baratani sani kono se ali si abasi Ali si kawajice, sili kawajice, jalate, malfe tejuko, jadi kaulin jera, jeru ironi gagari nasiru. Aku masan jera hamanis, kanjrenya ke hawine, kan hakatukung gara-gara. Ija topong gara-gara dema, mila topong gara-gara dema, harka topong si kawasa, harka topong gara-gara, ijisa gara-gara, ofi shedan, sinjara, lubutiya, tikirutiya. Wih, sirat nama jalan, ayy, jalan. Agak kaya jolle, macam dai macam jor. Daima wallahi hati rakati
barsiiftee sadarkaa kanaan gaafattee wallaahi gammattee mucaa kiyya daftarii naa taate akkee baluu sanitti daftura naa taate barra naa dhagayaa naa gammadaa nuun jettee yeroo kan geenne haadha ammoo boochisaa nuuf si dhageenne. Maaltu ta'e beektu? Mucaan kun narsiidha. Narsii hojjetti. Kan ishee jaalates narsiidha. Akkuma tokko dalaga. Daftarii jechuudha. Bakkuma tokko dalaga. Siimaa waliin jechuudha. Inni kan isatti dhiyaate jaalala sobaa isatti dhiyaate. Jirra miti jireenya gowwaadha. Warri dubartoota. Eega takka namni garaa lubbuu koo bara wallaahi si dhabee jiraachuun danda'u. Baay'ee sin jaalladha. Kan takka oduu sagalee keessa keenya buleen danda'u ooleen danda'u siin jedhan. Nukaa kanuma nu dhugaadha. Dhugaadhuma seenaa fudhanne. Akkasittiin intala kana gowwoomsee daa'ima kana gowwoomsee namichi sitti dhiyaate kun jechuudha. Kanaan dura ijoollee lama qaba. Haadha manas qaba. Haadha manaa dura isa ibsee ijoollee isaallee dhoksatee waa akka nama waa takka fuudhee hin qabnetti intala kanatti dhiyaate. Mucaa kichuu kanatti dhiyaate. Sobeeka jaalala sobaatiin isheen qaamaan qofiree jaalala haasofni inni bishaan ta'ee afaan damma dibateetti naasofni dhugaadhumatti fakkaate malaan silaan gowwaadhamti gaafa namni akkamitti beeka silaa akkitti beekan hin jiru. Namni tokko yoo bishaan keessatti dhiyaate gaafa kanama koreessi ta'u beekuu hin dandeessu. Isheen kun garuu dugda duubaa namichaa kana waa takka hin beektu. Inni seensise itti himuu hin dandeenye. Ishee daa'ima kanaaf sobee jaalalaan onneesii daakee harka isaa ittiin galfatee qaba. Gaafa isheen akka inni gurra qabu akka inni finna qabu barte. Hin barte kaa isheen wanna hundaa akka inni gurra qabu akka inni finna qabu akka inni karaa sobaatiin jaalala sobaatiin itti dhiyaate hin barte nageesse. Gaafa kana balaa daa'ima jechuu kan haadha qabu fuudhee nyaate. Narraa jijjiiramtee nama tokko waliin hin jiraatu. Lubbuu kan keessi baasaa jedhee ayyaana maaliif kan garaa walitti jabaannu maal qabame siyaa jaalattuu siyaa dhiistuu dhugaa jirtu himtee odootti dhiyaate. Uumaan qabu dhugaa dhagaa jaalatte baay'ee jaalatte maaliif garuu lubbuu isii balleessuu filatte. Ati ammoo addunyaa kana filattee isii dukkanaan jaalatte maal sii kawaayaa gammachuu dhuma isii maaliif barbaachise? Atis qabda miteera osoo jireenya biraa qabdu maaliif jireenya isii boorsisa? Leesh gaaffii yaa warra jaalala sobaatiin namatti dhiyaate lubbuu namaa nyaata yaa kee rabbi keessa sodaata. Maa yoo isheen illee
siif fedhu jettee odeessite maal qaba? Atuu qabda mitiira ijoollee kan keessatti guddifattu maaliif garuu jaalala sobaatiin dhiyaattee lubbuu ishee nyaachuu. Jaalala ragaa fi qabaa maaliif jaalala sobaatiin nama nyaata? Maal godhare wanni godhanii jiru sababa dhuma ta'eeti malee ganamuma rabbiin kana irratti duuta addunyaan kana akkuma kana jiraatta jedheen ishee barbaadu maal godhare bareedanis fokkatanis qabaatanis qabanillee beektus wallaaltullee addunyaa kana magaalaa wallahi nama galan akkaataatti galan beekan malee. Yaa Rabbi. Waa miti kana ishee nyaatillee borina ma nyaatamu addunyaa kanarraa kuman jiraatu isaaf illee guyyaa jiraatu. Hadda sitti dukkaneessee gammachuu sii booressee gammachuu haadha sii akkanatti gaddatti deebise kichuu si nyaata. Innis guyyaan tokko hin jiru. Guyyaan nyaatamuuf ta'a. Hin jira guyyaan tokko. Guyyaan nyaatamuuf ta'a. Maal qaba doorsee? Isheen siffettee keetti dooliiftee maal qaba? Lubbuu si balleessite mee maal argatta? Maali mee faayidaan itti argatte? Yoo jaallatte maaf ajjeestame guyyaa tokkos ta'uu jaallatte miti? Hedduu nama dhiba wallaahi. Kamiifuu rabbiin waaqa jaalatu dubartoota keenyallee nu garaa laafna silaa gara laafummaan keenya yeroo takka kunoo kanatti lubbuu keenya nu nyaata. Wallaahi dubartoonni gowwaa homaa hin beeknu. Sobamna yeroo baay'ee dubartoonni kun numa kan dhiiraaf kiloroksii dhugee numa kan dhiiraaf bahee ofin ajjeesaa ofin akkana godha jenneetu mana haasawna. Wallaahi gowwaadhaan takka jaalallaan jibbinaanis jibbina jechuudha. Dubartii yeroo baay'ee jaalalaa kan gowwoomna dafnee sobamna. Gara laafummaa keenya. Wallaahi gara laafummaa hedduu takka. Yaa dubartoota koo horii waan kana dhageessan jechuudha. Silaa nama hin amanin haasayin jechuudha akkamitti. Hundillee ajaa'ibti hundillee gaarii miti. Garuu rabbi qajeelcha namatti haa qabu. Wallahi dhiira takka kan sin jaallatte sitti dhuftu. Qoree sin dudduuba deemtu. Ashaakiila sin dudduuba deemtu jecha rabbi haa wallahi nullee nama qajeelchu. Isaanillee haa qajeelchu. Garuu dubartii maaliif miidhani garuu haadhaaf abbarraa hin baane. Obboleettiin qabanii haadha qabanii dubartiin bare waa meeqasiisaa haadha silaate obboleettii keetii haadha manaa keetii dubartitti maaf garaa jabaatu yeroo hedduu waanuma dhageenya sooshaal miidiyaa irratti kan nama jaalate nama balleesse. Sila kan bara kanaa maal gaafii qaba?
واحد نجينا نجينا بيجينا كيس سبحان الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا رب يا كجلتو ربين كانوا لي غير لا فما كان غير لا فما كان نسيت أكو كان نقولنا كامل فهمنا خير الجنة ترى إن شاء الله. تقول أنا جواد أيوة جرى ما شاء الله كرم بيزا من جراني والله كان فقامان جالا فقاتي نمتليها كان يقارو جالا سوقاتي نمتليها نمامي kami fileti tiyatana horrimaanitti si waltan jettanii nagaafattani obboleetti abbaa kiyyaattu dhahaan jetti kana akkasii jechuudha. Obboleetti abbaa kiyyaattu dhahaan wallahi kaa akkas hin geenye hoggaa qamatti darbe kanaan arsiidhaan eebbisiifattee hojjettu mootummaan akkuma dalagduutti harka namaatiin illee kama jaallatee qoricha nyaachise osoo dhumsi waliin dalagachuu raajiidha. Silaa seerri biyya keenyaa siin jiru seerri jiru guyyaa adii namni nama ajjeese morma namaa mukatti fannisee deemee namarratti caffaramte seerri siin jiru waan ta'eef seerri kana rabbii tokkochaa rabbiin akka hawaasu haqa qachaa hawaasu rabbiin kaa danda'aadha argaadha situ argama hunda. Kanaaf seerri jiru seeruma rabbiitti jechuudha waan ta'eef homaa gochuun hin danda'amu. Sabrii siidhaaf jennee rabbiin ta'a maatii keenya hunda rabbiin sabrii haa kennuu fi homaa wanti godhan hin jiru akka du'eetti jechuudha. Kadua sendiri mati dewa malee takkanaati yaa baliyyantii yaa warra sinis hundi keessa ajaa'ibati hundi keessa illee gaariidha. Akkuma sanullee dubartoonni hundi keenya nama ajaa'ibati hundi keenya immoo gaariidha. Kanaaf mara keenya inshaallah rabbiin waaqa jeelchu rabbiin karaa qajeelummaa danda'uuf garaa jabinaa rabbiin nurraa qaba. Wallaahi hedduu nama dhiba. Akkasii silaa waan gaafa haati daftara naa taateetti gammaddee ilfattee mucaa kana kalee gara daftara naa taate jette har'a ammoo yoo jirutti fakkaate amanuu sin dandeenye. Inshaallah maatii rabbiin qabsa firii obsa kennu siidhaaf jennata siyaa gammachiisu akkasiin rabbiin hawaasu jenna inshaallah hiikmagoona akkasiitti obboleeyyaa jira rabbiin waa eegu rabbiin waa tisu eenyu akka jaalalatu gaafsiin dhiyaate eenyu akka jaalalatu sobaatiin dhiyaate beekuu hin dandeenyu. Kami sukara rabbiin tolcheetu waliin ta'ee jechuudha. Maa waaqa itti dadhaan ilaalamu akka sukkaara amma san ilaala.
rabbitu qajeelcha namaa kenna rabbumatu sababaadha gaafa dura rabbii kanarratti duutu waan isii jedheef malee waanuma rabbiin ganama seeris keessi hin jenna akkasii jajjabaadha.